Oromoo teenya mee akkin jeeti. Ani waan biraallee jechuun barbaanne maaliif maqaanu nyaattan gizee hunda bakka hundatti waa daawwachuu qofaa maa dhuftan? Yoo waa godhuu hin dandeenye hidhattanii faan ta'isanii TikTok keessan. Amma namni diillii kun as jala taa'ee akkamitti kana maqaanu balleessita? Anillee numaan jira bee. Keessumaan taa'utti ture bee. Numaan jira. Garuu ani TikTok kanarrallee liivii deddeemee wayillee hakkaradhee wayillee coccoradhee waa keessaatti illee walitti ana akkasillee hin beeku akka namaa sana. Waan qabu ababaa 300 qaba irrumatti hin fixadhe. Ababaa 300 keessaa qaba irrumatti hin fixadhe. Garuu namni dilli kun taaftaafee nuni moona ture nama 50 bar. Yoo walitti qaqqabnee teenyee iflaalle nama 50 namni qomni 4 akkana lafa nurgi. Jarri san osoo miilaanuu nu dhufee nu dhiisu harkaan. Garii maal jabeetaa tokko maa sheerna godhuu dhabdan osoo dhufee maarree osoo barrafuutii soomana naan dabre maarreedha. Jarri san osoo lafattuu nu dhufe ummanni mishigii nurra raphala nun dhiisanii. Garuu gaarii midhagee kun geemii dhiisaa baqatana booda waan geemii jedhamu dhiisaa yoo akkana ta'e dhiisaa. Namni isin abdatee dhufa isin akkana nama gootan. Osoo ani hin taphatin geemii nafa. Boo'uuf deemti bara dagalte. Caqaa saafee asitti. Yoo akkana boocheewu. Haara duraa salphalleerti. Amma an Oromoon akkana wal godhu abuubar gurbaallee nu taphate. Tapha sadii osoo nuti jennee an tapha tokko qofaaf hin dhufe jeelaa. Nu taphate. Dhiisaa nama sababachuu kan. Gurbaan nu taphatee siin jeebar. No habibi. Gurbaan nu taphatee siin jeebar. Gurbaan Eertiraamu. Habibi ilaali. Namni nu taphate hin jedhina. Ayyee. Hinjifatamnee jedhaa fudhadhaa. Tokko rakkoon Oromoo. Harka kan nuun feenu bar wayii sin kanninu. Wayii sin kanninu harkaa sin kanninu. Girrisni kun akkanatti. Rakkoon teenya maali beektaa? Wayii sin kanninu harkaa sin kanninu. Waa meeqa keessa jira? Kenoo maadaama achitti illee boru tapha beellamaa naa qabiyatte adillee. Please namni ati beektaa suuraa namaa walii hidhan sana. Si agarsiis tolcha. Akkana big game jedhi. Big game. Wallahi kolfi. Hireetiya bokoramaa yoo Hireetiya bokoraa. Sargiitee seeti. Wallahi kolfi. Meeshla. Haala ani laallamuu barbaada yoo ani giftiin barbaada. Allahu akbar. Ati nam kun kudhan silaale gaafa sargiiteeti maal goota? Na xixiqqaadha kumni kudha. Wanta san namni faayidii qabaa illee camee argadhe. Awwaara amma. Suuraa kiyya naa godhi please. Suuraa makii akka TikTokii. Tapha beellama. Naa godha. Boru si beeksisu? No, ganama ol ka'ee beeksifadha. Allahu akbar. Yoo ni maanyaa waliin taphadhaa. Allahu akbar. Dhufee gaadhi bichi hiyyeessaa mara nagaruuf. Yaa Oromoo. Yaa Oromoo. Amaarri akka Eertiraa kana sirraa callistisee. Yoo amma TikTokii nagarree Harka iyyuu Amaaratu sirbaa oola Eertiraa. Aboo bar 50 fi 50 wal bira kaanii daggarree dachee kana akka balleessaa oola. Awo wallahi Oromoo tana yaa Oromooti mee akkana nun godhina walii kana booda yaa nigaa akka kana waliin goone arraan booda wal sattaroon wal sattaraati waan jaamu taphatti beellamaa yoo qabanne haa wal injifachiifnee dachii tana girgirii dhaabnu saniin ta'u taanaan. Rakkoon qabu anatu gumaa baasa. Gumaan baasa jedhee. Injifatamillee Oromoo kan amma injifachuuf deemullee Oromoo. Gumaan baasa jedhee iyyeensa mana nagalchuu deema wallahi. Haddas mo'atamanii maal jedhan beektu tirippilii moo maalillee tokko eeguu wallaalle jedhan tirippilii minaamin tirippiliin hin jiruutii isa dhugaan dadhabdanii oduu kijibaa dhiisaa yaa boo'aan jedhu uummanni kun sobdu waan isin jettu dhageessaniittu isin tirippilii irratti nu nyaatanii mitiqqishuu irratti nu nyaatanii qiximbillee isiniin haba'u kennuu dhuma boorsaa keenyattuu akka duraatii mitiin jettanuu maaliif kijiba kijibdan isa dhugaa. Min hada tripili ishada tripili mali tripilin tripili miti dadabdani isinu watu dadaba ati sarwa tripili egu dadabdani dusmarwa ya fakata matu bin tripili da anis tababe lama wahin qaba gaafan tabaddu sana tripili si jedhamtu sana na eegaga mo ameka ennan qofa tripili tinu jala bade akkan jenne walumaa galatti guyyaa tapha beellama geemii kootii akka namni tokko namni kutaan kudha takka isa dhugaa
Tirippilii immoo eegaa tirippilitti ammaa saatan kana erga mo'amee ka'ee tirippilii asii naftee duuba kanaan haftee achii dhufee asii dhufuu didee. Inumaahu achii dhufee kan keenya immoo dafee dhufuu didee jiran. Yeroo ma achii dhufu keessan dhufa. Isa dhugaatiiti. Maaliif kijibdan isa dhugaa? Achii dhufee keessan dhufuu didee tirippiliin. Narraan abidaasin guyyaa kooti walumaa galatti. Waan ajaa'ibaati. Osoo akka baay'inaati wanti Oromoo kana caalu hin jiru, wanti Oromoo kana dursu illee hin jiru jechuudha. Waan hundumaan iyyuu garuu bakka baay'inaas hin jiru, akka maqaa keenyaas hin jiru. Tapha ibsa irratti jechuudha. Jarri nama 5,900 kan ibsaa jala jiru immoo nama 50,000 jechuudha. Nama 6,000 namni 6,000 nama 50,000 garafee gala. Saniin ajaa'ibu dhugaa rabbii. Mucaan sun jechuudha hordoftoota 39 qaba. Ibsaan immoo hordoftoota miiliyoona 1 qaba jechuudha. An Oromoon keenya yoom akkamitti biqaatii baree Oromoon keenya sisteema geema baree Oromoon keenya waa hundumaa kana jechuudha. Of harkatti gashatu anaaf gaaffii natti ta'e bara. Erga geemiin dhumee, erga ispiin jaalenjiin dhumee, erga waan namtuu ta'eeti. Asiliin immoo maal jedha asiliin na kolfisite bara. Boonessi irratti leenca 2 kenneetu. Ani koo isaan si moosisa jedheetanii leenca 2 sii kenne osoo namni leenca 3 sii dabalee na ta'eeti moo'atti hittaa barri ani siistemaa afaan sana gadhiise jedhe. Mana kanatti irratti tarabaarra. Namni gadi kilo kuma tokko kennan maas salaaman wal bira katan jechuudha. Itoophiyaadhaan dagadhe Allahu Akbar. Allah faamiliin birallee dhufe. Family Dr. Asli. Bak jetti le dhufa jiran family jetti sheroli goda kumangai. Sadi ashashe inshallah miskina tidak batta. Jabada family Asli le bafur to sinafe family jetti di basari ko sinafe family jara Kadir ya habibi, thank you so much. Kuma toko Dr. Aslin. Number 1. Jiru family kena kabar nacho. Kabar ni. Family jet le abdi ko tatina ana sinin jare mu. Munira, thank you so much. Allahu Akbar wali tadrajani. Kuma habibi, thank you so much. Gazete salen enough ne guys. Gazete dunya rabbis ya. Thank you. Ulfata family kana toma. Kuma toko bala mana Aslim dursa jira. Family jetti di batu dia martani family jerkani soda mira kesa ega mira kesa galte onne darbini gasik itu wan waya kapurati tu mira kesa gale wallahi thank you soda Kadir, thank you Munira, thank you alhamdulillah Aslim kana war sini tegale taba jal kabatin anggo ko ba ko dama jara jabat da family nun de kesani tu jabat da tabni taba jal kabati family Abdi Mukhtar, family Sarah Siduna, Rosa Abdiware, family Fativi, family jetti fa duma jirtan. Dhibba shan qofaan caalamaa jirtanla. Dhibba shaniin caalamaa jirtan. Dhibba shan argannaan carraa wal bira jirtanii jechuudha. Sheer walii godha hundi keessan ishee. Sheer walii godha tapha jalqabaatti. Fatiyaan 0 irraa baatee jirti. Let's go hundi keessan. Mee hanga ammatti family Aslii fi family jetti malee nama tokko argaa hin jiru. Let's go. Never give up jedhe. Never give up. Barka kennachuun hin jiru. Harka kennatudha. Okay? No harka kennatu. Okay? Yaa aboo eessa sagalcha warri galeeyyuu aangoo qabachuu dadhabee jira. Obsime. Afime jette jarri ta'e. Afime.